Dhaaboliin siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo fi Koongireesiin Federaalawaa Oromoo tibba kana ibsa waloon baasaniin rakkoolee siyaasaa fi waraana Oromiyaa keessa jiru yaada furmaataa barbaaduuf yaa'ii guraandhala 19 hanga 22 bara 2025tti Finfinneetti hayyoota, abbootii gadaa, abbootii amantaa akkasumas dhaabbilee siivikii waliin taa'uun marii taasifneen jechuun ibsa qabxiilee hedduu qabu baasaniiru. Ibsa isaanii keessatti mootummaa ce'umsaa Oromiyaa kan jedhus akka yaada furmaataatti dhiyeessaniiru. Piroofeesar Mararaa Guddinaa dura taa'an dhaaba Koongireesii Federaalawaa Oromoo dhimma kanarratti yaada kan nuuf kennan akkas jedhu. Rakkoo saba keenyaa attamitti hignaa? Dubbii nagaas haa ta'u, dubbii siyaasaas haa ta'u, attamittis hiikuu dandeenya, attamittis sirreessuu dandeenya. Seera gubbaatti mari'annee kallattii kaawwachuudhaaf ture. Kanuma goonee jechuu kooti. Yaanni marii kanaa isinirraa ka'e moo qaama mootummaatu marii kana akka gaggeessitaniif isin kakaase? Wanti kun qaama hojii mana keenyaati. Hojii mootummaa otoo hin taane hundatu gaafata. Abbaan gadaa isin gaafata, jaarsi biyyaan gaafata, beekaan isin gaafata, hundatu gaafata. Miseensi keenyas nu gaafata. Maal qabnaa, maal harkaa qabduu jedha. Kanaaf yaada ijaarrannee yaada kana immoo hamma dandeenyetti mootummaan kun mootummaan aangoo jirus akka yaada kana fudhatutti deemna. Mootummaa ce'umsaa yaada jedhu akka yaada furmaataatti kaastaniitiiti jirtu. Isa kana maaliif yeroo kanatti kaasuuf filattanii? Mootummaa ce'umsaatiin alatti filannoon biraa isinitti mul'anne ture. Bara dhufus filannoon dhiyaachaa jiraati. Filannoo irratti hirmaachuudhaaf haalli isin dandeessisu isa dhufu kanas hin jiru jechuudha. Jaarmoleen biyya kana keessa jiran qaama tokko jala jiru siidhame. Jaarmoleen kun yoo fooyya'an malee filannaan dhugaas biyya kanatti deemuu hin danda'u. Sabni keenya sagalee isaa akka kennatu dura irratti hojjetamu malee filannaan waggaa 5 dhufaan dhaqnee filannaa keessa seenuun kana duras waan ba'a keessaa baaneef qabna. Gara fuulduras jennee fiignee yoo gallee wanti jidduu kanatti fooyya'u baay'eetu jira. Filannaan dhugaa biyya kanatti deemuudhaaf. Yaada akka furmaataatti kaastan kana gara warra isiniin mormanitti yookaan qaama mootummaa aangoorra jirutti dhiyeessitan moo eessa dhaqattanii? Hojii mana keenyaa hojjenne rakkoon biyya kanaa kan hiikamu karaa kan qabatu sabni kuni sirna dimookiraasii sirna nagaa sirna maal fidachuudhaa fi karaa kana irra deeme wayyaa jiru sana lafa kaa'uudhaaf saba keenya wajjin mari'anne. Isa lafa keessan kana uummatumatti beeksisuudha moo kana booda waan itti deemtan qabdu? Itti deemna mala amma dandeenya itti deemna. Yaada furmaataa jettanii isin dhiyeessitanii akka hin fudhanne waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseera. Isarratti maal jettu? Nuti kanaan keenya waan hojjechuun nurra jira hin hojjenna. Ibsa sana gubbattis akka mul'ataa ture akka kallattiin kaa'ametti isaanis kana keessatti qooda fudhachuutu irra jira. Qooda fudhatu jenneetu lafa keenya irraa jechuu kooti. Qoodaatti hafoo otoo hin taane isaanis akka hammatutti. Komii isaan dhiyeessan keessaa tokko baasiiwwan yaa'ii kanaaf bahe mootummaatu uwwisa kenneefii waan ta'eef walaba miti waan jedhudha. Of dandeessanii ibsa kana waan baastan miti waan jedhudha. Baasii walga'iin kun ittiin taa'ame mootummaatu isinii kaffalee? Isaa wanti gubbaatti odeeffamu otoo hin taane dhaabbonni hamoosoo ta'e dhaaba waggaa 50 ol turedha. Dhaabni keenyas yoo ta'e dhaaba waggaa gara 30 turedha. Siyaasa manuu galatti waan tokko hin jenna. Isaa jettee waa sagalii kana bu'aan qabu jechuu sana gubbaatti fuulleffatanii waan hin taane siyaasicha jeequuni. Wal jeequun barbaachisuu nuti waan waloo lafa keenyu yaalleerraa isa gubbaatti hojjennaa. Ibsa dhaaboliin kun baasan keessatti waraanni bilisummaa Oromoo qaama mootummaa ce'umsaa Oromiyaa jalatti nagaa eegduu ta'a kan jedhu yommuu ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo immoo ibsa baaseen yaadni dhaaboliin ABO fi KFO'n dhiyeessan kan isaanii osoo hin taane ajandaa mootummaa aangoorra jiruuti jechuun mormeera. Dhimma kanarrattis gorsaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataa gaafannee sababa itti ibsicha morman irraa eegalu. Tokkoffaa
sirnaa fi tartiiba jaarmiyaan tokko itti hojjetu hin hordofne gartee jaarmiyaan ABO jaarmiyaa of danda'ee hooggana mataasaa qabu, akeeka mataasaa qabu, kaayyoo mataasaa qabu, galma mataasaa qabu kan mootummaa isaaniin faayinaansi godhee lolaan gartee waraanaan wal lolaa jirudha jechuudha. Faayinaansi godhe gaafa jettan maal jechuu keessan? Faayinaansi godhe jechuun bajjeta ka hoteelaa fi ka gartee namoota dhufanii hundayyuu ka danda'e humna ittisa biyyittii ka jedhamu kan lolaa jiru jechuudha. Mootummaan erga kana qindeesseera ta'eeti ibsi isaan baasanii fi wanti mootummaan fedhe walitti dhufuu danda'amoo maaliif jarri ibsa kana baasuu danda'an? Isiniin gama kamiin miidhuu danda'a? Mootummaan kana irraa waan buufachuu barbaadudha qaba. Tokkoffaa mormitootuma siyaasaa kanayyuu namatti kofalchiisuudha barbaada. Guutuu fi fotoo hin taane jarri kun kana gaafatan jedhanii nuunis walitti buusuuf isaan waliin sabaaf sablammoota kaanis akka gartee walitti bu'iinsi dhalatu barbaada jechuudha. Gama tokkoon faayinaansi gochaa hoteela qabaa fi gartee yaada sii kennee fi mootummaa ce'umsaa gaafadhaa dhimmoota gartee naannolee Moyyaalee Matakkal Dirreedawaa Amaaloo gaafadhaa jedhee maddoolaabu waan uummataaf uummata walitti buusu waan Oromoo gidduutti shakkii dhalchu mootummichi beekaa ta'e jedhee uummatootii fi uummanni Oromoo wal ta'ee rakkoo lola gartee walirraa hin cinne waggaa 6-7 deemaa ture dura akkan dhaabbanne mootummaa kanatti xumura kan goone shira mootummichi ta'aa jiru ta'uu hubannaa jechuudha. Kanaaf paartilee kanatti ajandaatu kenname malee ajandaa mataa isaanii miti ejjennoo jaluu qabdu jechuudha. Sirrii. Gama mootummaa naannoo Oromiyaan itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin dhaaboliin kunneen jirra jechuuf yoo ta'e malee ajandaan isaan dhiyeessan miidiyaa hawaasaarra hin darbu jechuun ibsu. Ibsi isaan baasan isa abjuu dhugoomuu hin dandeenye waan ta'eef ma fudhatama hin qabu. Paartileen kun ibsa akkasii maaliif baasan jennee yoo fudhannee ilaallu yeroodhaa gara yerootti haalli nageenyaa naannoo keenyaa tasgabbaa'aa uummannis gara hojii idilee isaatti deebi'aa waan jiru kun ta'uusaa immoo isaan naasisee waan jiruuf gamanumaa abjuu dhugoomuu hin dandeenye mootummaa ce'umsaa kan jiru ibsa baasanii jiru. Paartileen kun jirra jechuudhaaf sochii siyaasaa keessa qabatamaa keessa ajandaa uummata ceesisuu danda'u, uummata biratti fudhatama qabaachuu danda'u, warra bocee sochoosee uummata biratti fudhatama argatee socho'aan turre waan jedheef ajandaa miidiyaa hawaasaarra darbuu hin dandeenye kanaanis jirra jechuudhaaf ibsa baasan malee ibsa qabatamaadhaan fayyadamummaa uummata Oromoo mirkaneessu waan hin qabneef saba siyaasaa xixiqqaa kanatti gadi bu'anii kan hojjetaa jiran ta'uusaa hubanne malee biyya kana keessatti mootummaan kan hundeeffamuu danda'u karaa heera mootummaarra taa'een qofa akka ta'e hubachiisuu barbaanna. Kanaaf filannoo irratti dhiyaatanii yaada isaanii ajandaa isaanii qabsiifatanii eeyyantaa uummataa yoo argatan qofa gara aangoo mootummaatti dhufama waan ta'eef heera mootummaa kabajanii akka isaan socho'an ergaa dabarsuu barbaanna. Ibsa KFO fi ABO'n waliin baasan ilaalchisuun dhaaboleen siyaasaa mormitootaa kan naannoo Somaalee keessa socho'an guyyaa kaleessaa gaafa Guraandhala 25 bara 2025 baasaniin mormaniiru. Dhaaboleen 4 adda bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaaden, dhaaba bilisummaa fi walqixxummaa, dhaaba gamtaa dimokiraasii fi bilisummaa akkasumas dhaaba dimokiraatik Somaalee lixaa ta'uun ibsa baasaniin KFO fi ABO'n ibsa isaanii keessatti dhimmoota daangaa ilaalchisuun kan magaalaa Dirreedawaa fi Moyyaalee kan baasan kan walitti bu'iinsa sabootaa kakaasu waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa hawaasni addunyaa fi Itoophiyaa nagaa jaallatu yaada kan akka balaaleffatu jechuun waamicha dhiyeessaniiru.